Ashama argahuun hordoftoota jaallatamtoota obboleeyyan kiyya kaay warri peejii kanarratti argamtan warri yuutuubii kan koo jalatti argamtan barta keessanuu fiidiyoota hawaasa keenyaaf sagalee ta'uuf hojjenne waan ta'eef inshaallah diraamaa addaatii diraamaa irraa jaallattanii sheer godhaa namni tokko biraan kutinaa sheer godhaa kan argitan hundinuu sheer godhaa nuti foon keenyaaf ni dhaabbanna obboleeyyan keenya kan Saudi Arabiyaa jiraniif ni dhaabbanna obboleeyyan keenya kun duboo gartee rakkoo keessa jiraniif sagalee ni taana obboleeyyan keenya warri Saudi Arabiyaa jiran obboleeyyan keenya obboleeyyan keenya warri Saudi Arabiyaa jiran obboleeyyan keenya obboleeyyan keenya tanaafu sagalee ni taanaaf tanaafu sagalee ni taanaaf nuti tokkummaa keenya jabeessuu qabna nuti warri Saudi Arabiyaa jirru akkasumatti biyya keessa jiru biyya hunda sagalee ni taanaaf amma dhuma diraamaa hojjannee jira diraamaa kana keessaan beena amma dhuma diraamaa kana akka ilaaltan yaa ilmaan Oromoo sagalee nuutaa rakkoo keessa jirra honoo nu laalaa yaa ilmaan Oromoo sagalee nuutaa rakkoo keessa jirra honoo nu laalaa haadhaaf abbootii keenyaaf furmaata barbaada biyyaa baanee honoo rakkoo keessa jirra. Rakkoon si dhalate jijjiirama baatee rakkoon dachaa taate. Garaa keenya hidhannee roobaa fi aduu beelaas qaxxaamurree garaa osoo yaaduu haadhaa fi abbaa obboleeyyan irraa fagaachuu mudannee meeqa kan akka gabbaheen bineensi nyaate yoom naaf gala jettee osoo harmeen eegduu taa'uufis biyyaa akkan qabu deemuus alaaba akkan qabu bakka juttu waa kabajaan qabu edaa namni gabrummaan qabee harkaa qabu Allah wayyaa saba koo wayyaa lammiitoo si dura haa baatu lubbuun too yeroo dargaggummaa kun hoo ilmoon namaa hojjetee baratee gaggeeffate jedha keenyammoo reebamee saamamee biyyarraa baafamee jiruun lammiitoo taatee mana hidhaa wayyaa saba koo wayyaa lammiitoo si dura haa baatu lubbuun too sirba joon isni qopheessee jira yoo rabbi mana hidhaa kana keessaa nu baasee finfinneetti kan gabbeennii sirba rakkina mana hidhaa kana keessa jiru warra nu boodaafaniif illee inshaallah hummaata rabbi isin haa fidu ni goonaan isin jaamee gisee akkasumaan du'aa inshaallah du'aa inshaallah wali qabamna kutta inshaallah rabbi nu abaas inshaallah ni baan rabbiin dubo gartee biyyuma teenya sanitti waan barbaadnu nu haa hona inshaallah rabbiin dubo gartee danda'aadha kan uume isaa rabbiin nagaan nu galcha inshaallah yaa obboleeyyan angaruu mul'ataan qabaachuutu waggaa tokkoon hojjedha jedheeti barumsa kootis itti deebi'ee barumsa dhiisee biyya Saudi Arabiyaa kana keessa dhufe garuu waan addasitti hoo maali beeku obboleessa kiyya boyna sabbi keenya kaan argamu kun nu dagatani akkuma baatii saddeetiin as keessa jira qaama kiyya kan duraa dhufu jira kiiloo 90 amma kiiloo 3 deebi'ee lukkuu kana fakkaata duuba gartee kofoo tana baatii 8 guutuu kofoo tanaaf firaa qaba biikaa kana oowwa digarta rakkoo keenya tana hawaasatti jennu bilbila wal faasee kan dambii duubatu jiru daga come attack potame wali shaka babu isi dije julle amma warra haayir keessa jirantu jira warra jidda jirantu jira tariiqa harji warra jirani jira isaan sanamma hanga nuti jirru kana caalaa warri rakkatu jiru amata lama hajiru amata sadii hajiru anamma ijoollee saahiban kiyyaanii deemu ilaa itti har'a bakka buutee isaanii dhabne jechuudha
Iyyannus silkiin harkanu asii isaa akkaataa itti walleen harkanu. Reeffi keenya rafishee. Obboleessa keenya deeggarda nama awwaalu dhabne sagaraa seenuudhaaf jawaala qabnu nurraa fuudhan. Amma riyaala kudhan akka walitti hin finneetillee taatu bilbila gisee kan nurraa fuudhan. Gisee sagalee teenya tana dhageeffanneef sagalee teenya waaqni hin googoo dide akkuma taana amma walumaaf waan dandeenyu ifumaa baasutti. Gargaarsi xiqqaan qabu obboleessa kiyya dhagaye. Amma isin nan hubanne malee ijoollota wajjin turre samma dura. Maaliif yooniif waan biraallee fagoonuu dandamne akkaataa sammuun ilma namaatiin itti shaakalamu waan akka sirbaa waan akka baacoolee fa'aa kana walii jennee lubbuu teenya wal jajjabeessuu ture malee nama meeqa hamaraate as keessatti nu biraa jechuudha. Anamma wanni kee akka firmaa gootetti basmaan kee hin baane waraqaan gaafana wal maraa seenuu kaayyoon ati qabaachaa turte maali? Asi kaayyoon nan Saudi Arabiyaa keessa qabaachaa ture waan guddaa yaadeetiin biyyaa beessa waan guddaa karoorfanneetiin. Garuu akka waan rakkoon biyya keenya nan jirtu sunis na wajji bahar tarkaanfattee bahar gamanatti illee gizeen hin bahu rakkinni sanni jalaala. Mana hidhaa keessatti nuti kun nama ajjeesne hashiishan dalayne waan takka osoo hin balleessinitti akkanuma qabanii nu hidhanii namni as deebi'ee Itoophiyaa yoo nuti dubbanne abuun gochaa jenne yaa kalbi yaa hayawaan yaa zaddi arraba malee namni maqaa kan nu kaasudha. Gaafannee nu gochaa gizeen amma lafa mucaa kana dhukkubsataa kun akkas daran. Dhukkubsataa eeguun isin jedhe sababa askarrii tumetti dhukkubsate malee waan biraa takka illee akka ta'e dhimma isin jedhiidha isin kaan amma dhuftanii mucaa kana jedhe yeroo isin fidan argatiin. Kanaaf nuti mana hidhaa kana keessa maal fa'aa wal sassabbarsiisaa wal jajjabeessaa ture. Barii dukkan hammaate duuba barii jiraa dhufa jira obsaadha jennee wanni karoorfannee biyyaa baanes galma nuuf hin geenye. Kuufumaan biyyaa na baasila. Akkasuma namoota taagarre isa ammoo boo'inaa hin nama meeqa qabataan yaa boleeyye dagaa onneen tiena dhukkubchi amma waan jedha geessee Usmaan yoo musa amma qalbii teenya akka nu jajjabeessi qalbii teenya akka nu jajjabeessi mee sirba tokko duukaa sirbuun akkas wal jajjabeessi sirba Usmaan yoo musa tokko jira sirba sirbine wal bobboharsu qabna gammadu qabna rakkoo booda bal'oo jira hin gaddina maal jedhu Usmaan yoo musaa yeroo mana hidhaa keessa ture dukkana bara dheeraa agaba jireenya hoomara sayoo naa bariiteetiin hunda harkaa dukkanarraa ifa boonkolkaa uumamaan nan dorkanne agartuu Hundatan dawate adana waktu dukana halala ifanu dorke ane baguyada takana gare maluma yake ifana dorke ya Rabbi gari naragi na ilesi beri Gama Ninar Kamara Bari Tinamu Badada Tijira Bumei Sahana Banudor Anifa Buyana Sakana Gata Mayaki Ivan Ya Rabbi Gari Narajini Ihesi bari Kana beradera Agama jirenya omara Sayo Nabari tinggarka Dukanaga Ipabulka Dukanara Ipabulka Akshiru akka bochani fi miti abirra hanan wani nisbi godu ittiin jajjabaadha hayyuutu hidhamaa gootaa hidhamaa namudatte har'a baruu narra nolle obseetumaan battachaa jira nam tokkollee na yaafanne gammachuun nagarree
Gaddina karena wanni kana isina fere Barkataamure hidaan Tiigumattiin jira Miskiinummaa ba'a Bisa ammoo Nuti yaadatanii ittiin gaddina. Ammoo wanni godhuu qabne waan hunda warra biyyaa keessattis yoo nasiibuma itti qarrafamnee argannoo jira waa takka dubbachuu maal seetu wanni dubbachuu barbaadu dhagaa warra biyya teenya keessa rakkoo sheekan qeensii maallaqa keenyaani masgida kanallee betumaskaanallee waa hundumaa maallaqooti khayrii dalagachuuf ergineeni duba gartee masgidaa fi betumaskaanii ijaaramaa jira biyya keessatti wooma kana wannan arra isaa dhage deebii isaa kun waadaraa waan hundinuu kan nu dhiisanii jechuudha nu dhiisanii mana hidhaa kana keessa saree taanii reefki keenya kasaree irra risha ta'ee ilma namaa ta'uu keenya irraanfatamee as keessatti akkana ta'u sababa oromummaa lammii Itoophiyaa ta'uu keenya akkana jechuun waa malee sheekan imbaasii Finfinnee dhaqanii furmaata nuuf fiduu qaban. Nuti sammuu teenya waan nu maraatu jiru gartaan naaf sirbitallee waan nu maraatu jiru sammuu teenya keessatti agartee gisee Baangaalii, Suudaanii, Bangaladesh, Indoneeshiyaa lammiilee biyya adda addaa Suuriyaa, Yemanii hundaa wajjin fayyadamu jiru mana hidhaa kana keessatti jechuudha. Garuu giseen guyyaa takka lama torbee takka wajjin teenya lammiilee hundinuu maqaadhaan yaamamanii nu keessaa jechuudha. Foormii guutanii imbaasiin isaanii dhufe nu biraa gara Itoophiyaa saafidan. Nuti yoo misaafiru jennee ni gaafanne gaafiin isaan nu deebisan mootummaan keessa rabshaa jira maalee jira xiyyaara nuti bara dabree galchine biyyatti ichi nama guutuudhaan Suudi Arabiyaan nu deebisiise Baangaalii dhamoo Somaalee dhamoo Suudaanitti isin galchina isintu biyya hin qabne nu miti rakkoo mootummaa keessan irraa nu jechaa turan jechuudha. Waan kana ta'eef nuti wanni mataa keenya dhukkuba nu dhalu jiru kaayyoo nuti kaayyeeffannee mana keenyaa baane galma nu geenye. Naamusaan deebinee haadhaaf abbaa keenya san bira nagayaan gadi hin teenye. Isaan balansan bar harkaa ijaatiif eegotaa ture. Waggaa 5 keessa jiraannee bu'aa takkaan malee yoo hidhamne taa'u jiraannellee kan nuti barbaanne gallee nagaya ammaa maatii biran teenye.